Kaleessa qabsoon Oromoo gaafa jalqabu paartii tokko lamaan jalqabe har'a 20 ta'uunsan guddate ton ta'in hin bittinnaa'e. Paartiin Oromoo akkasitti bittinnaa'uun Oromoon guddisu. Hin diiga, hin qooda waan ta'eef dubbiin kun dhaabatanii ilaaluu yeroo kamiyyuu caalaa har'a gaafata. Har'a nuti bosonatti gallee waraanuun baqannee biyya ormaa jiraachuun aangoo sakaaniif dhiisanii akkas godhuun yoo saba kana dabarsanii diiramaadhaaf kennuu yoo ta'e malee Oromoodhaaf qabsaa'uu naman taasisu amma booda. Erga qabsoon Oromoo qabsoo dhiiga lafee lubbuu ilmaan Oromoo fi qabsoo Oromoo bal'aadhaan xinnoo nama taanee keessa baane malee kan nuti salphannu barreen gaddaa ture. Barreen gaddaa walitti bu'iinsa daangaa miti Somaaleerraa Moyyaaleedhaa qabee hanga Harargeetti guyyaa tokkotti wal faana kan nu jalqabe. Waraana 50,000 ol hidhannoo cimaa qabu, leenjii cimaa qabu, deeggarsa cimaa qabutu nurratti bobba'e. Horsiisee bulaa miti kana kan dhaabe. Etuu cabne gaafa sana cabna turre. Etuu salphanne gaafa sana salphanna turre. Achitti humna keenya laalanii gaafa dadhaban hin qabu waan ta'eef gara kibbaatti immoo geessan. Moyyaaleen har'a nagaa ta'a, bora bidda qabata. Har'a nagaa ta'a, bora bidda qabata. Maaliif? Achirra waggaa baay'ee turan. Neetwoorkii cimaa jira. Sanyiin isaan achitti facaasanii deeman hundeen isaan buqqaane waan ta'eef. Uummata Geediyoo fi uummata Gujii gidduutti diraamaa nurratti hojjetanii uummata amma kana ta'u nurratti harkatti buqqaasisan. Rasaasni dhuka'ee hin jiru Geediyoo fi Gujii gidduutti. Ololaan uummata kuma hamma kanatti lakkaa'amu kan isaan buqqaasisan. Akkuma taanu taanee keessa baanee karaa yoo qabsiifnu immoo lixatti galan. Asoosaa taa'aniitu achi as nu waraanuu jalqaban. Wanti lixarra jiru kun adda. Waan uummanni keenya baruu qabu. Waan wal xaxaa rakkisaa unis hiikuudhaaf itti rakkanne wanti nama rakkisu waa baay'ee jira wanti hubatamuu qabu. Uummanni keenya buqqa'e rakkateera kan du'es jira. Dubbichi etuun galiifin inni tokko tokko mootummaan naannoo Oromiyaa taa'ee nu laala. Gaafatti tole poolisii meeshaa hin qabne bobbaasee ficcisiisa. Uummata protecting godhu jedhama. Dhimma kanarratti uummanni keenya akka inni hubatu kanan barbaadu jira. Waan akkasii humna waan qabaanne fiikuu hin dandeenyu isinitti hima. Waan daangaa yoo humnaan hiikuudhaaf ta'e Oromiyaatii ol muuxannoo kan qabu hin jiru. Waggaa 20 meeqa keessa baaneerra muuxannoo bal'aa qabna. Akkamitti hojiin akkasii akka hojjetamu eenyu ol garuu waan Benishaangul Gumuz rakkisaadha isinitti hima. Yoo dubbii kana hoogganan bitaaf mirga gamaaf gamana yoo ilaaluu baatan waanuma qabaniin qabatanii yoo itti bobba'an rakkina kanaa olii fiduu danda'a waan ta'eef. Fakkeenyaaf uummanni gaafa duraa buqqa'e waan daangaa miti. Wanti kanarratti wal dhoksinu hin jirru warri Wallaggaa dhuftan hin beektu. Hooggantoota Benishaangul Gumuz hidhattoonni ABO nama 5 gaafa ajjeesanii uummata keenya kan isaan buqqisan gaafuma san. Waan daangaa miti dubbiin. Daangaa nu falmeen beeku Gumuz. Kan daangaa achiin lafa wareeraa jiru warra biraadha. Kun bakka jirutti hooggantoota isaanii karaadhuma keenya keessatti naannoodhuma keenya keessatti nama 5 gaafarraa ajjeesan rukutan. Nama daangaa irra jiru tonte nama isaan keessa jiraatu hin buqqa'e. Maal godhe mootummaan naannoo Oromiyaa federaalaa yeroo sanatti? Asiin poolisii akka hin ergine karaan hundi cufaadha. Cufameera karaan hundi. Konkolaataatiin fe'uu qabna. Waraana soo ta'e poolisii karaan hundi cufaadha. Abbaa seenaa irraa qabee xayyaaraan qabu mootummaan naannoo Oromiyaa. Kanaaf uummata kana qaqqabuudhaaf guyyaa 2, 3, 4 deemteetu ijoolleen kan isheen qaqqabde miillaan. Hin qaqqabne uummata kanaaf karaan cufaa waan ta'eef. Lammaffaa daangaarra duwwaa irratti waraayyaa haa ta'u waraana cimaatu qabaate mootummaan naannoo Oromiyaa daangaarra hiriirsu duwwaan gahaa miti. Uummanni achi keessaa buqqa'ee dhufe yoo xinnaate qabeenya isaa dhiisee haa dhufuyyuu malee lubbuudhaan hafee jira. Kan nu yaaddesse nuun uummata achi keessatti hafe uummata miliyoonotaan lakkaa'amu. Uummata miliyoonotaan lakkaa'amu.
etoo daangaa irratti rukunne hinuma danda'ama achitti dhaabbatamoo achi galagaleetu ummata keenya achitti hafee sana fixa akka Rwaandaatti ummata sana gadi qabee gorra'amoo maal godha kan jedhu ilaaluu gaafata. Nuti daangaa irratti waraana hiriirsuurra Dr. Abiyyi murteessee halkaniin Antonooviidhaan raayyaan ittisa biyyaa akka inni galu Benishaangul Gumuz qeerroo maali diina jedhee immoo fudhata. Qeerroo jechuun dargaggeessa jechuudha miti afaan Oromootiin. Miliyoona 6 diina godhatte eenyuun bushuu feeti? Eenyuun bushina? Inumaayyuu immoo emerging generation leegaasii dhaaba kana hundi keenya asin turu. Abbaan duraa generation isaa fixatee asirraa ba'ee amma achi taa'ee jira. Lammaanis bor asii ka'ee achi taa'a. This is natural uumaa kana geeddaruu hin dandeessu. Garuu leegaasiin dhaaba kanaa itti laffa'aa turre eenyu kan itti fufsiisuu danda'u? Dargaggeessa kana lafaa dhufaa jiru leegaasii dhaaba kanaa nu irratti itti laffaane kana fuudhee deemu kana bakkee keessa keessee qaama wahiif laattee